Saafuu dheega taa'edha. Jaalallitti sodaan hin jirredha. Namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenyedha. Beektu jaalalli iddoo ga'ee sodaan qaba. Jaalallichi kun immoo jaalala isa Waaqayyo ittiin jiraatu iddoo ga'a ofitti amanata. Si keessa kan jiru amala Waaqayyoorraa bifa Waaqayyoorraa waan uumamteef jaalala iddoo ga'e qabda ati. Jaalalli iddoo ga'e immoo haalan sodaatu, baran sodaatu, naman sodaatu, lolan sodaatu, du'an sodaatu iddoo ga'eera waan ta'eef. Waaqayyo jaalalaadha. Waaqayyo jaalala gite dabalee siin jedhaatis jaalala bifa isaatiin uumamte waan ta'eef. Kanaaf jaalala iddoo ga'e qabda. Amala Waaqayyo si keessa jira. Kana of amansiisi jiraadhu malee ganaa siif kennama miti. Nagaan siif haa ta'u. Namaaf kadhattee namni fooqii ijaarrateera, namaaf kadhattee namni mana ijaarrateera, namaaf kadhattee namni makiinaa bitateera. Ati garuu ammayyuu taaksiidhaan deemaa jirta. Maal rakkinni kunii jechuu dandeessa ofii keetii. Nama fuuraa taatee rakkoo gurguddaa keessa jiraattee rakkoo gurguddaa namarraa kan hiikaa jirtu. Ofii gaaffii kee jiraattee gaaffii namoota baay'ee deebisaa kan jirtu. Kadhannaan koo hin dhaga'amu kan jechaa jirtu. Kadhati kee dhaga'ameera. Ani ergaa tokkoon siif qaba. Warra bakkee jirtanii gaaffii keessa jirtaniifis namicha akkaataa kanaan jiraachaa jirtuufis ergaan siif qaba har'a. Lachanuu abboonni gooftaaf seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatanii. Lakkoofsi 7 bakka jedha. Haa ta'u malee Elsaabeexii dhabduu waan turteef dhalan godhanne lachanuu immoo lafa guuraniiru. Akka biyyaatti keessaa galaniiru. Akka yaada namaatti sichi hin godhatan. Akka seera saayinsiitti sichi hin ta'u. Akka seera Waaqayyootti garuu xumura jalqaba ta'a. Isaa tasa hin ta'a jedhee hin yaadamneef ta'a. Obboleessa koo sagalee Waaqayyoo akka jedha obboleettii koo Waaqayyotti abdiin hin kutatamuudha. Namni waan baay'ee siin jechuu danda'a, sammuun kee waan baay'ee siin jechuu danda'a, garuu Waaqayyo maal siin jedhe? Har'a garuu waan dinqii tokkotu dhaabbatee isa eegaa jira. Har'a garuu wajjiniin tasa tajaajilee ija isaatiin argee kan inni hin beekne ergamaan Gabriel lafa aarsaa dhaabatee jira. Kan Zakkaariyaas amanuu hin dandeenye, amanuu dhabuu keessa kan ba'e kan duudaa itti ta'etu jira. Maal jedha? Yeroo isaatti raawwatamuu kan isaaf ta'u sagalee Waaqayyoo hin dhageenye waan ta'eef yeroo inni hin eeggannetti dhufe, yeroo inni hin barbaannetti dhufe, yeroo inni tasa sammuu isaa keessa hin jirre akkuma amala duriitti dhaqe, amala duriin dhaquuf yaadi Waaqayyoo tasa waliin fudhatu. Beektu namoonni bakkee dhaabbatanii maal eegu beektu isan achii qulqulleessi gadi ba'ee eebba sadii eebbisa. Waaqayyo isinaa eeguu isinaa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa garagalchu. Nagaa isaas isiniif haa kennu. Eebba isaa Museef kenname sana ittiin eebbisuudhaaf sabni bakkee dhaabbatee eeggachaa jira. Biyya eebbisaa, biyyi dhala argataa, biyya eebbisaa, biyyi hin horaa, biyya eebbisaa hundumaaf hin ta'a. Inni eebbisu garuu isaaf hin ta'u. Namaaf hin dhaga'amaa, isaaf hin dhaga'amu. Namni gaaffii akkasii keessa jirtu inni Zakkaariyaasin mudate siinis si mudate jechuun barbaada. Inni Zakkaariyaasin argate siinis si argata. Yeroo ati yaaddetti miti sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Boqonnaa tokko Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20tti maal jedha? Ati garuu ergaa ani sitti hime yeroo isaatti raawwatamuuf jiru hin amanne. Kanaaf kun ta'utti arrabni kee didaa hin ta'a jedhee jedha. Yeroo isaatti yeroo keetti hin taane, yeroo namoonni siif yaadanitti hin taane. Amma takka dheengadduma ani waggaa 30 tajaajileera. Dheengadduma waggaa 2-3 dura amanee makiinaa gaafa bitatu, fooqii gaafa ijaarratu, keessi koos gaaffii natti kaasa. Atoo taaksiidhaan deemta? Inni kunoo kana makiinaa maal cubbuun keenan jechuu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo gadi buttanii olaaltan maal jedha Phaawulos? Nuyi ofii keenya hiyyoomne isiniin isin sooromsineedha. Ari'atamni isaa kan keenya, eebbisaa garuu kan keessan. Rakkoon isaa kan keenya, gidiraan isaa kan keenya, argalfiin garuu kan keessan jedhee warra Qorontoosiif waan baay'ee barreesse. Mee kan Yesuusin laalaa?
Qorontos lammataa boqonnaa 8:9 Yesus Kristus ofii sooressa ta'ee utuu jiruu isiniin sooromsuudhaaf jedhee ofii hiyyoomedha. Mootiin waaqaaf lafaa hin hiyyoome jechuun arraba kootti natti ulfaata garuu barreeffamee waan jiruufan dubbadha. Namni gaaffii akkasii keessa jirtu kun ergaansiif qaba har'a. Waaqayyo waan hundumaayyuu yeroo isaatti sii guutuudhaaf yoo callise bakka kee hin gadhiisin. Akkuma Zakkaariyaasiif akka Elsaabeet iddoo kee dhaabadhu tajaajila kee tajaajili. Jaarsa waldaa ta'uu dandeessaa, tajaajilaa ta'uu dandeessaa, naggaadee ta'uu dandeessaa, biyyi si biraa waan baay'ee argataa yeroo isaatti sasiif dhufu abboomami eeggadhu, obsi eeggadhu, Waaqayyo dhufee harkasii qaba. Hoo kanan darbin sitta raaja har'a raajii guddaa ila dhaggeeffadhume faarsaa Daawit boqonnaa 43 lakkoofsa 7 ati qajeelina jaallatte jallina jibbite kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuu si dibe hiriyoota kee akkati caaltu si godheera. Yaa nama jallina jibbite qajeelina jaallattu Waaqayyo gooftaan kee dibata nama gammachiisu isa hiriyaa kee gararraa si oolchu isa nama hundumaan ol si godhu isa simboo fuula kee addunyaa lafaarratti ibsuun si dibeera si dibaas jira hin dibamtas maqaa Yesuusiin siif ta'eera. Kun raajii caaluudha irran siif deebi'a. Ati qajeelina jaallattee jallina jibbite kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuu si dibee hiriyoota kee akkati caaltu si godhe taateettaa. Amen. Ati har'a haala keessa jirtu keessatti hin galateeffattu taanaan si keessa hin galateeffattu. Guyyaa duwwaatti si kennametti hin galateeffattu taanaan guyyaa guutuu si kennametti hin galateeffattu. Guyyaa dhukkubsatte keessatti galata kee hin jettu taanaan guyyaa fayyites hin galateeffattu. Maaliif beektaa? Of amansiistee jirta waan ta'eef duwwaa keessatti hin galateeffattu taanaan guutuun hin dhufattee yaadin. Maaliif? Xiqqootti kan amanametu guddaatti muudamaa jedha. Mee idduma jirtu jiraadhu. Dhalli kee nagaasa ta'uu dhukkubasa qabaatu agabuus buli nyaadhuus buli galata kee jedhe nyaati.